dhufne gibenan ceesisu akkan obsiin teenye yaaddoon keenan teessisu yaa ilma faaris faaroo beenin buuna katamaa gaaru sirbi kun kan eenyuutiin beektani namni dhiifama naa godha garu dhiifama maaliifi yaa afaan nan jedhe malee keessaan hin jenne dhiifama Anna osoon jedhe barra osoon jedhe osoon yeroon ani tadaaritti seene sun yeroon ani gaa'ila godhadhe sun yeroo kana ta'e osoo yeroo kana ta'e jedhe bakkaate beeltani na yaachise jechuudha namni gaabbitan hin jirtani amma namni bara duratti jechuudha bara duriisa na gaa'ila godhatta amma namni gaabbitan hin jirtani akka kan koofan Anna namni fitti gaabbitan hin jirtani qoy ara dhiifama tasawsoo abbaan manaa koo osoo argee hin aara dhiifama yaa abbaa manaa koo ani jechuu barbaade miti yaa'u bakka bazzii sa'aatii kana wantoota deemaa jirantuyyuu xiqqoo odoo amma ta'e maal wayyaa tureeyyuu maal bareeda ta'aa ture kanan jedhu yaade malee yaa abbaa manaa koo ani kan kee ta'uu kootti ofitti hin gaabbu atillee kan koo ta'uu kootti ofitti hin gaabbu يعني بقى يفهم كان يجوا كوديفو نجوا كيو سنفاتو أكم جرتني فيا قبضني جرتو جرف جرينيا كم أنا برون تندرنو قار أكل الهوا كيو أكم جرتو إجابر كان كيسا قرنا سودي من جاللا قرس سودي من جاللا قرنا سودي من جاللا قرس سودي من جاللا بقى مال سبوا كان تيدا بقى أنا أما ودو يرون أني تجاهي لا قرر إسوني يرو كنا تي يرون أني تداري تسين إسوني يرو كنا تي bakka indeetuno akkamitti kananani tidaarii kootti seenuudhaaf deemu yookiin immoo gaa'ilatti seenuudhaaf deemu jedhee tanan of yaadaa jira jechuudha beektani of yaadatiin hin jira so akkam ta'aayyuu sila ani bakka hin beeka innaa waan baay'ee takka namatti toludha gara hundatti iyyuu bakka jaalala qofatu burqaa jira jechuudha jaalala burqaa jira rabbi nageenya nuuf haa buusu rabbi jaalala dhuma hin qabne nuuf haa kennu ilmaan teennallee warra har'a wal jaalataa jiran warra har'a akkas walitti dhufaa jiran akkasuma kanneen akka ibsaa fi makii kanneen akka haadha faaxee fi jaalfadiiloo haati faaxee garuu baay'ee qinaatii qabdi baay'ee takka jechuudha waan nama ajaa'ibu waan isinitti hojjira waan mistira jabduu takka jira jechuudha mistira jabduu takka jira na dhaggeeffadha haati faaxee maal akka goote guyyaa kaleessa gasti yaa yeroo hunda tiktokii kana kaa'e warri tiktokii irra hin deemne waaquma isinii godhe osoo baga hin deemin jechuudha warri garuu tiktokii irra deemtanii argitanii jirtu mataa keessan isin dhukkubsatee jira jechuudha akkuma kan koo ana mataan na dhukkubsatee jira irriiba dhabee jira jedha dhugaa isinitti himamla irriiba dhabee guyyaa takkattaa nama daamiluu kana cabsiti irriiba dhabeetiin hin jira ijoolleen nama mana barumsaa geessu makiinaa keessatti makina keessa taa'e makina akka kun yeroo sobeeta nan binin jedhee sanan dirriba keessaa akkuma kun makina nasiifa akkana na goote dhugaa rabbi isiniin jira dhugaa akkuma makina kun akka nasiifa na urgoofte jedhee gara natti suphee gara sitti waan nama dhibu immoo jechuudha ijoollee jidduun taa'a ijoollee lama takka garanaan keessi takka garasiin teessi makiinaa duubarra kan nuti teenyu sifeeri fuuldura nuti duuba teenya inna jidduu keessan taa'a jechuudhaan ijoolleen daarii kootiin teessi gara kanaa fi takka garasiin teessi jidduu keessa taa'een geeftii kiyyaa haadhoo kiyya na dhaggeeffadha yaa obboleewwan tiyya waanan ta'e waan ijoolleen tun na goote jechuudha waan ijoolleen tun na gootu dhaggeeffadha isinitti himadha namoonni akka kan koo jiraachuu dandeettan namoonni akka kan kootti rakkattan jiraachuu dandeettan jechuudha egaa ijoollee jidduu keessa taa'ee tanan takka ishee takkatti hin bu'a jechuudha maaliin jedhan maaliin suuta jetteen uftuun jedha sana ganamni namichatti achitti haasa'a suuta jetteen uftu balleessa kooti bara suuta jetteen uftuun jedha cirraashii ilaalaa garuu haati faaxee guyyaa kaleessaa maal akka isiin goote isinitti odeessuu dhufee baraan amma kan koon odeeffadhe kan isii dhiyeessee salphina koon odeeffadhe haati faaxee guyyaa kaleessaa jechuudha hin qannaate sadeen gaddaa ibsishaan makii sarpiraayiz godhe
Een qannaatee isinitti himuu hin danda'u. Kiduma baastee raawwattee nan qannee jette. Nan qannee jette. Hin qannaati dhugaa waaqayyoon tallisu. Hin qannaati. Ani piraankii isin yeroo duraanii tokko piraankii isin sirraa fagaachuun barbaadu masaanuu ta'uun barbaada jette sana hin amanne piraankii miti. Isin dhugaadhuma jettee. Isin dhugaadhuma jetteen ibsisaan piraankii se'ee raawwateet akkasiin piraankii gootu isitti dubbate malee makiinillee irratti deebistee piraankii waan gooteef haalichi isaan hin galle malee isin piraankii miti. Dhugaadhuma keessa amansiifachuudhaaf goote. Dhugaadhuma keessa amansiifa. Ani nan jaalladha jara lachuu dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e jechuudha. Haadha faaxeellee nan jaalladha. Makiillee nan jaalladha. Ibsishaas nan jaalladha. Jaalfadiiloos nan jaalladha. Jaalala sister and brother. ማለፍ እኔ ባለትዳር ነኝ። ቤተሰቦቼ እኔ ባለትዳር ነኝ። የልጆች እናት ነኝ። ልጆችን ላሳያቸው ነገ ቦርጆሌ ኮዝንት ናርገቴሳ ጆሌ ቀባ ሀደ ጆሌቲ ባለትዳር አንቹ ዋን ብራት ፎሶ ሂንታኔ ጃላለ ጀቹላ ጃላልማ ሲስተር and brother ወኪንሞ አከ ኢልማንቲያት ይሳላለ ጀቹላ ጆሌ ተና አከ ኢልማንቲያትን ይሳላላ ግን ኢንተሊቲ ያ ሀቲፋቴ intalli yaati faate waan ofiin hin qannaati aku amma kaleessa gahaa dhaqee ilmi kiyya jaalfadiiloo gasti siirratti ol ba'e gaafa inni ol ba'uutti goggodhatte jechuun garanaachis garasittis achi maali waan ofiiti ya giftiiti ya maalassi godhe maal jedhee haasofsiise jennaanini namni akkasitti piraankii maaloo sarpiraayizii maal ol godha. Achi ke ega guyyaa dheengaddaa sana isallee dhadheeteesiin edalakkaa piraankii jedha sana gootee jirti. Ani ooman arge ilmi kiyya lakkaa na'ee jira unnaa sanayyuu. Ani intaluma tiyya qofa piraankii godhaneesse intaluma sii xiqqetti. Intala jabdittii sana xiqqetti piraankii godheesse malee mucaacha isa dhiiraa akka piraankii godhane nagarree bittiin kunis kun akkasitti naan taphatti nagarre. Amma lakkaa isiin isallee piraankii gootee jirti lammata maqaa koon nahin daarii koon bahin bakka nanni deemuun deemin lafa nanni ga'in jette lakkaa isiin taada isaallee gootee taasoftee jirti. Ammaa kee gaafa gastii irratti dhaqee inni ol ba'uu achiin amma kaasiin jarri isaan sun egaa silaa ijoolleen isaan xixiqqoon lamaan sarpiraayisii waliif kenniteetti dheengadda amma qalbiin isii sarpiraayisii sana kajeeltee jirti. Akkamitti intala gafti intala quxusuu kajeeltees mayyuu waan intalli quxusuun gootu waan abbaan iriyyaan intala quxusuu godhu maa kajeelti kan isiitis sa'aatiin isaa gahetti amma la sa'aatii kanatti isiin intalli tiyya isiin hangafaatu ni jarjartuudha hin jarjarti qinaatii qabdi hin qannaati maaliif ani bakka isiin geessisan hin geenye maaliif ani waan isiin argatte sana hin arganne jetti ni qannaati waan qinaatii qabduufi malee amma obboleettissi quxusuun wanna takka kennaa tokko argatteedhaaf dirqama hiriyyaan isiidhaaf illee kennaa kennuuf hin qabu. Maali amma dhaqeenii hiriyoonni isaallee hiriyoonni isiillee namoonni isaan beekan waan inni suni kana godhee fi inni kunillee akkas godhe jedhanii raawwatanii itti kolfanii. Isiin kana yaada qabdu maaliif isiin maaf hanqixa isiin taane maaliif isiin na caalti? Maalin talakoo akka obboleetti keetti qannaata akka obboleetti keetti eeteffatta obboleetti kee xiqqeetti dabaree qoxusuu keetii maali intala mucayyoo xiqqishuu tanatti eeteffatta atis gaafa carraan kan kee gaafa waan isa beeksise kana miti waan kana caalu achi takka turee egaa har'a obboleettiin tantee kun sarpiraayis taate gurbaan inni kun dhaqee mucaan ilmi koo kun sarpiraayis godheedhaaf dirqamaatis hiriyyaan kee dhufee sarpiraayis gochuu qabu. Maali yaan talakoo osoo beektuudha siin jedhanuu osoo iddoo meeqatti si eeggadhu bakka xiqqishuu tanatti si argadhaa. Maaliif akkana goota maaliif akkana jetta? Bu'inarraa jetteen hin talakoo bu'inarraa bu'yastii koorra ija kee arguun barbaadu. Maalin talakoo maali salphinni amma kana hunda maana awwaarradda ana haadha kee ibsi amma sanaa kana keessatti maana awwaarradda. Maalaadha koo maali akkattas si guddisee hin jedhame yaan talakoo yaa waan ofiiti yakkatas.